Geeleen tiyya nama bashaasha. Nama dho'isaa beekuu miti. Nama bashaasha nama as baafatee himatu. Nama hin dho'ifanne. Namni jaalalatee maaliif garaa kana keessa dho'ifata? Abbo Seifuu reefu maaliin si hudhaa miti sila. Qiiqiin si godha arra. Arra gammachuu takkatti hin jira bariyaa oolchii taa'ime. Arra guyyaanis kamisaa miire bashannana tachii hawwaana fa'aa. Kana arra jennee. Arra tilfoona isaan kamee har'isatti nu dawwalaa. Arra kam guyyaa bareedaa argatte. Arra kamitti guyyaa bareedaa ol kannee waan barcaanuuf itti nu dawwalaa. Kaameeraa keessaa achi baafnee Seifuu gatteessifnee. Ammaasifnee bashannansiifnee. Waan feetu guutuu siifna. Maal ta'e sharaaba irraa maal feete? Sharaaba irraa maal feete? Ayyi talabaat. Waan feete? Talabaat daarasatti hin dawwalu deema. Akka kala zanna tokko maal fattishtee qaama isaa kanatti? Qaama isaa maaliin fattashaa miti? Fattishi qaama isaa. Yoo akka yoo hin keessatti deemachallee booda maali? Maal qabaatee deema? Isdagatee hin deemu saartuu dirqiin na fuudhaa na furatee naan deema. Maaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni fi daawwattoonni kiyya. Arra miyaan eessatti argamtanii jechuu keessaniin oolamu. Bakkuma hundaa mul'attii jettanii warri na arrabsanis dhimma keessanii warri maal achii barbaaddettanis dhimma keessanii ani irra Seifuu miidhuudhaaf as dhufe silaa akka kiyyaan Seifuu miidhee qaxaaqqatu saniif as dhufe maaliif duba hin miine bas dirqama geeleetti jetanaatu nirraa miidhama yoon Seifuu miidhee jeeti ammoo ani akkaan manaa qaxxaxee itti dhufeen dirqama Seifuu miidhuun qabaa jeetiin dhufe akkaan geeleetti jaalala isii keessa jirtu arkee akkaataa isiin itti gammaddu arkeefin dubo if booda deebi'e jaalatituun saree nama gooti hattuu si gooti waa hedduu si gooti ati waa hedduu afaaniin naasoo geeleetti arra siiji'etiin Seifuu dhaba ammoo Seifuun marrataanii sossohee harakaata tokkoon godhe taanaan anaa fi Seifuu waliin dorgoma inni harakaata tokkoon godhe taanaan harakaata maal godhe ganaa harakaata maal godhe saayiba caalu qayyuu sanoo sanitti madiis isa sanitti madiis Gana salloota yoo agartee bakka nuti jirru tana beek deemee dhufu inni bar dhufnaan silaa dalagaa addaa kan sila dalagaa addaa kan kaddamaa teenya goonaa kaddamaa kun koodhu kana hooshaatti alaartisiisifna bara maalif bakkatun baadiyaa beek biyyee jira isa biyyuma tana haxooftutti kan inni aarsiisisa haa ta'e naa silaala qoraan faalee buure naannoo gaara keessa ol deemaa laata qoraashi jechuu dandeenya Seifuun kabajaa nuti arra isaa qonne tana if kabajee bakka tana taa'e taanaan taa'e Seifuun kabajaa tana hin fadhu lafattiin if darba taanaan naaf isaartuun qophiidha lafatti si darbuudhaaf qophiidha dirqama geeleeti inni taa'uu dhabnaan wayi barbar jaalaltuun farrat fala goytaati wayi akkuma inni jeen qaba shaanta fanni fitachise taan nin deemasi jaalatu jala saartu jalaan sanaa keessaa baafa ne jalaa mana jijjiiratu sanaa keessaa ba'uu siif fadhe kunoo baafne si sanaa keessaa saartu jalaa baatee eessa deettame barmichi tokkadha saartu maachi deemta ummaa sanin ummaa sanin yaa ummaa jaalalati jitan itti naayim duuba nama sin jaalala dirqiin jaalatan an itti goytu ummaa kara tokko laalin ba'uu hin danda'u saatiin baati jaalala geessiif ni magana Seifu wanta kiyyaadin wanta gabbaanee gaduu keessa tatteenya laannaa ganama gabbaatanii aduu oolfattan bakka kan ashiida waaddachuu dandeessan way maal haasoftatee baadiyyaatti haadha jirra aannan illee dhifannee ni dudduina amma dhagee shari'aatee kan magaalaa keessaa ittiin baate cabsii darbi. Nin darbaa ure. Shari'aa meeqaan qaba? Shari'aa meeqaan qaba? Taa'u guddaa sirrii sanii fayyadama shari'aa. Ani guduraatu shari'aa dibbata akkattiin fayyadama. Tan naafetti wal waasilluun tokko baate shari'aan naa wal waasiltuu fi tan nama biraati wal waasiltu tan naa wal waasiltu sanii na waasili. Tilfoonni keetiif kiyya sa'a walitti itti dalagu qaba. Yeroo hunda waliin dubbifu. Seifuu tilfoona keetis lafatti hin dhiisin bakka Seifuun jirutti. Eessitti hin dhiisin? Seifuun amma bishaan kana itti kaatee bishaan kun itti toleetti kasi gahu godhee dhugee ni beektaa. Jaalatti xiyyees akkasuma dhuguu ta'a. Akkasuma dhuguu jiraata. Barsi jaalataa. Seifuun si jaalata. Maaliif harakaata godhu jira? Waan san keessaa fetu qaba. Aruusa naadha itti aruusa Yamaniidha. Badala aruusaan godhadhaa. Jettee yaadu dhiiseeti aruusa naadha itti aruusa Yamanii. Anuma godhatta gaa boruma guyyaane. Arrakasi deebini aruusa ajaa'ibaa si godha. Guyyaan maashaallah. Maashaallah guyyaan boruma gaa guyyaan. Saatoo. Guyyaan boruma. Seifuun arra tolfatee dhufee jaayisistee. Jaayisa naa ta'e. Huccuu tana maalitti keessaa? Huccuu. Maalitti huccuu kumaa qaba? Raanayitee huccuu ajaa'ibaatti ta'ita. Wayye. Inni nama Seifuun jaalatte hafteen qabu dhugaadha. Abbaa jibban haqan jibban Seifuun baafta si baasa. Isillamee walirraa deemtan. Inni ammoo minnaa ji'e taanaan Seifuun nagee hin arkatu magaalaa tana keessatti. Seifuun ammas magaalaatti hin deebi'u. Maaliif magaalaatti hin deebifne? Hanguyyaan sibira dhufuu barbaade akka namni nan dhagarretti dhokaatatti sibira dhufa. Maaliif amma ganaa
نجلا دلقا مش عارفة دي دون سنيس نجلا دلقا جنا طريقة سيفو باسو يالي قدا فرصة هن أركتين بونسان مالفين بونسان فرصة هن أركتين جا فرصة هن فيدما جنا ونين سيار كسيفون سيار كابيتشون سيتعمل تعبير ويا ربي صح بعد مثلا قيسا نلاقي بعد مثلا قيسا ديرو ما قبض سيفون قرتمي هاga beedu ma deemu sanun daddo khanan tinne sayf ko baga bagisa finif ko banga buba sayfun ni bayyarata sayfun uga bayyarata si shawadin na shawad sayfu waqta ifjala gabbafte huccuuran bitafi huccuutana warra godhaaf jette guutu sayfu obaasi garatti obaasi maalif sayfun garatti obaafnan akkanatti harkasi qabatee deema akkanatti maalif hin beeku abbaan fadhe yaamu sayfu bonsa sayfun gana si wallaalu jiraata maayirra si wallaala saartuu malee ati akkasi wallaalu akkasi wallaalu ani nuu fadha aboo silaa guyyaa tokko qacarraa na harka seenee boonsaan ati baantu kun yaareet silaa inni kadha akkasitti maaliin irraa kafala isa asii deem ka isin fadhu gurbaani hanguma siin jesanii kan akka fidimaana dura asii deem sin fadhu gurbaani barbara guyyaa inni deemu shaantaa fannifate ati miti itta qaallittu batana achi biyya tanaa boo deemtaa jeen qaallittiin anaaboo qaallittiin anaame qaallittiin ara sayfu magaalaa irraa baafte gaayyee قالتي إني قالتي جون الرجال مقالة سنة بس أبغى تدرتي هذا تنسيفو إني بربادو هرتفتو تخين يلال بربادا أولو فرد الليمتي ما خينا الليمتي فردا قرتني من فردا نقولوا بعد يعرفون ده بكرة تجيروتان بعد يأتي هاروتش برباديان مقالة سنة بعديان تكالم عمتي بعديان تنقد دورا بونسام بعديان متي فادو قرّك أبدو إيه أكنت أكاد إنك دسارتو تجمدة خايدم تياتا ناتشا أكنت ناتشا أنا نكبر بوي ساوتشي يتجاسن لا تنك وجراتا جا إستي الرئيستي نشيد يتوجراتا يتجاسن يتجا إني سدي تسن الرئيستي نركض فوق الجرا الرئيستي نركض فوق الجرا مالفين الرئيستي نركض فوق قوتشا إني سر الراوتي أنا ما تيجا هذا ما ليه دوغاني فيتا الرئيسيفو ونيني سجل الوفيفان سيفو الراقة فلوين سجل الوفيفو فيتا مالفين الراخفة لودفه هنقوم ما نخيس إدوتاو إنتاتي تون إنتالت على هتسي أولجامي أكن ما تقوتتي مالك سهرتو ديما سنفادو سينجين يعني ديركيته سنفادو جاسو رعبتين ولاد يدرا مالكود أكا خلاتو تلفتي أصدرة تيسي مالكود أرسو أتساتو لا تراناباتي لا وان فيتو لا لسايفو وان فيتو من نخيان بريدو من خايسني مشان تقولون عليه لا من خينا برا سيا تامبر من خنا باديا خيسة باديا خيستي دورا تنا كانت تولشة قرتها مي تنا لما كتبت من خنا سيا تخريسي سيا تنا تنا شاغوريا تنا بيخ حارس أستي وانو في دام بيت دوسا وام قالوا نتلا بندسون وام بيت طلبان نقيس وربا حارس خيسان رقم الراجل جيري إساس الراجل جيرا مالك رقم نمني هم بين هرك خاي مالك بكاس جير تامي دي رقم رقم نجي جيرا مقابل سيفو نروجون سيفو نروجون إني أروح سالك مالك وانت كان قبض آتي ده سيفو ما تك صصون دندو يفتو بالله مالفين رقم غربان راجي جيرجا أكن من رقم سرت يسواس الليف يسواس الليف شريعة عرفت خيسة يسأول مرة خيسة قايس عرفت أبا فدتاه هندو فجالتي قلبي تكان تقولوا ترابي سمعنا سويتاتيو أي ساعات سدوالون كبا ساعات الفون خيني ولي بو كبا ساعات سبيرا دفون كبا أكن ما كيا دفو هندن دو أنا تسيو جيرتو تنو وانت نتاتيفو سيفو إيجنا قدي تلفون أستورت تنبيسين دي تخنا سينجي سيفو راك أبياتين إذا هنجي نبينا تت سيفو لما هو ياسدي في كنا دفع بيجنا تون ساعة كجبادة مالي فكجبادة ونتم بيخي أماس ونين نجارة دوجتهم سيفو أكيد نسمع لي خرابي لان تيجي نقولتي وما يادين نبيرة جرتاي سيفو خبر درام خبر أنا قالوا جرتا ثا ما كنا أنا جرتا ما ياد من جمد دومينا من أنا سبرا جرا أتيكو خبرات جرتا وين جمد دومينا قطعها واتي كملة يادة تكرب قارباتنا وفتة هجونا وفتة تكمي وفتة سنة بريدة بشننتي كلنا أنا نبيرة بل صارت بيرة تندي مجيء كنا بشنن لجارة لا ديبي جانيو جالا كاجرن بيتوري غيري تبع فتشو هندن ديني إفكيس سيفو تاكسين يراتوس سبا فتي جيلندي نما بشاشة نما روي سابي يقومتي نما بشاشة نما أسبافتي همتو نما هندول فني نمني جالالتي مالف غراخ أنا خيسة دوي فتا
Abo Seifuu reefu maaliin si hudhaa miti sila. Qiiqiin si godha arra. Arra gammachuu takkatti hin jira bariyaa ol jiidhaa hime. Fuulli Arra guyyaanis kamisaa mire bashannana dachee hawwaana fa'aa kana bishaa jennee. Telefoona isaan kamee har'isatti nu dawwalaa. Arra kamitti guyyaa bareedaa ol kanneen waan barcaanuuf itti nu dawwalaa. Kaameeraa keessaa achi baafnee Seifuu gatteessifnee ammaasifnee bashannansiifnee waan feetu guutuu siifna. Maal ta'e sharaaba maal feete? Ayyi talabaat waan feete. Talabaat har'isatti hin dawwalu deema. Akka kana zannatu kana maal fattishtee qaama isaa kanatti? Qaama isaa maaliin fattashaa miti? Fattishi qaama isaa. Yoo akhi yoo in keessa deemachallee booda maal qabaatee is dagatee hin deemu saartuu dirqiin na fuudhaa na furatee naan deema jee. Hin qabu waan akkasii ni qabaaree ni gottu. Tanaati fattashi dirqama qaama isaa fattashu qabda. Fattashi goshaa isaa kanallee. Hin qabu maa. Hin qabu saa aruusa irraa galee bakka inni dhaqee aruusa akka haadhaa bakka bashannanaa dhaqee wayiin deemuu hin danda'u. Guyyaa bareedaan guyyaa bareedaan aboo haadha boonaa fedhi barbaachise. Maashaallah guyyaa bareedaan. Telefoonaan laalamee abbaa haadhatti nu dawwala. Abbaa feetan taatee warri nu arrabsitanii warri nu deeggartanii abbaa feetan taatee dhimma mataa keessaniiti nuti. Ani dirqama waan geeleen tiyya barbaaddu bira dhaabbadhee dhimma geelee tiyyaa galmaan gahuun qaba. Abbaa fedha taatees na arrabsee dhiisee ani geelee tiyya bira dhaabbachuudhaaf qophiidha. Ijaa hangaanii fi arra Seifuu harkatte. Galmasii waan hafeef galmaan gahattee qalbii takkaan Seifuu wajjin jiraattee waan biraan barbaadda geeleeti. Hin barbaadda. Boonsaa labicha luqqaayyuu san narra dhiisi. Narra dhiisi. Sana hafuura kan jibree dabraa miti nurra dhiisi akhi of goonu gidaara gamasiitiin dhooyinaati. Dhageessee. San narra dhiisi sin jeesanii maal haasawita. Waan akka hin qabne waan ati wayina godhaa jettee firraa dha'ineetu waasi godha. Kanaafuu dirqama waan sanis eeguu qabda firraa. Maali kophaa isaa hin deemu. Inni fi Seifuu waan addaa waraana addaa qabaachuu mala. Kophaan jiran isaan lameen Seifuunii fi inni waan tana taateefu dirqama firraa eeguu qabda. Isa sana. Raqamni raqamni namaa sirrattuu hin dawwalu machottuu wal kotte. Si'uu seenuu hin dandeenye. Telefoona Seifuu shari'aa keessa baasii ilkeenyaa dhumarbi. Shari'aa isaa gaa. Shari'aa isaa. Weessaati maal haasawti suuta dubbata shari'aa isaa. Akka inni jaa'isa irra deemee. Shari'aa isaa. Ittiin dhufnee amma hin usuu beeki. Hin usuu ol baheeti. Seifuudha manatti itti seenanii hataniidhaan bahee fade. Yoo fade ol bahe. Nuti Seifuu alhamdulillah mana isaatillee ni beekalleedha. Mana isaatti dhiyeenyalleedha. Guyyaa guutuu jaldala gujjirraa barseefu. Arra ganama kaane bar ilaa ganama irraan kaameeraatti. Arra guyyaan kamisaa gizeen dalaga irraa gala. Galee dalagaa irraa. Deemnee akkasii guyyaa guutuu jala dalagaa oole. Galee tolfatee boonee beemanarraayis. Mee arranga amma qaalitti yaadannoo maashaallah haa galatoomtu wallahi hedduu takka isiisan kanniif waan haqasiitillee nin kannaaf